kanaan kana gochuudhaan salphumatti viidiyoo Facebook irraa buusuu dandeenya jechuudha. Har'as qophii haaraa isiniif qabadheera. Nageenyi kiyya bakka jirtanitti isin haa dhaqqabu. Tolee, gaan qophii keenya har'aa irratti namoota Facebook fayyadamtaniif siitingii sirreeffachuu qabdan keessaa muraasa qabadheera. Qophiin har'aa kunis baay'ee keessaniif itti fayyadama pilaatfoormii kanaa haala salphaa fi akkaataa barbaadaniin akka isiniif godhu shakkiin qabu. Namoonni maatii hin taane subscribe gochuun maatii ta'a. Akkasumas viidiyoo kana like gochuun nu deeggaraa, nu jajjabeessaa. Amma kallattumaan gara qophii har'a isiniif qabadhe. Tolee, gaan jalqaba irrattis kanan isiniif qabadhe stoorii Facebook irratti aad gootan kan yeroo barbaade ta'uu danda'a. Isa akkamitti akka deebistanii argachuu dandeessanidha. Jalqaba Facebook keessan ni bantu. Erga Facebook keessan bantanii booda bakka sarara sadii kana tuquudhaan asii gadee scroll gootu. Sana booda settings and privacy kan jedhu kanarra galtu. Sana booda kanarratti isinii fidaa settings kan jedhu kana tuqtu. Irraan gadee scroll gochuudhaan bakka your information kan jedhu kanarratti isa jalatti activity log kan jedhu jira. Isa irratti click gootu. Sana booda bifa kanaan isinii fidaa isa iddoo kanarratti archive jedhu kana isa irratti click gootu. Sana booda akkuma agartan iddoo kanarratti story archive jechuudhaan fidaa. Story archive jedhu kana tuqtu. Yaadannoowwan garagaraatiif ta'uu danda'a. Stooriiwwan yeroo garagaraatti asirratti aad gootan deebistanii argachuu dandeessu jechuudha. Kanas stooriiwwan asirratti aad gootan kana keessaa kan barbaadan irratti click gochuudhaan asirratti save godhachuu, bilbila keessa irratti save godhachuu ni dandeessu. Deebistanii bakka tuqaa sadii kana tuquudhaan isa save photo jedhu kana yookaan immoo asirratti balleessuu barbaadan delete photo kan jedhu kana keessaa filattanii, ani fakkeenyaaf save gochuu barbaade yoo ta'e isa save photo jedhu kana irratti click gochuudhaan kun akkuma agartan photo save jedha. Stooriiwwan hundaa asirratti save godhachuu ni dandeessu. Bifa upload gootaniin asirratti isinii dhufa jechuudha. Isa save godhachuu dandeessu. Yaadannoowwan gargaraatiif itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Lammaffaa irratti immoo Facebook fi Messenger irratti oduma online fayyadamaa jirtanii online akka jirtan hide gochuu yoo barbaadan isa jalqaba irratti Facebookidhaan isinitti agarsiisa. Oduma Facebook fayyadamtanii hide gochuu yoo barbaadan online jiraachuu keessan bakka sarara sadii kana tuquudhaan asii gadee akkuma irratti scroll gootu. Sana booda settings and privacy kan jedhu kana irra galtu. Sana booda settings kan jedhu irra galuudhaan asii gadee scroll gochuun audience and visibility kan jedhu kana jala gara dhumaa irratti kan argamu active status kan jedhu kana filattu. Sana booda show when you are active kan jedhu kana balleessitu jechuudha. Sana booda turn off gootu. Akkuma agartan amma booda online oduma fayyadamtanii namni garuu online jiraachuu keessan hin baru jechuudha. Kana biraammoo Messengerii oduma fayyadamaa jirtanii Messengerii kanarratti online akka jirtan balleessuu yoo barbaadan jalqaba Messengerii keessan banuudhaan sana booda bakka profaayilii kana keessanii tuquudhaan asii gadee scroll gootu. Sana booda active status kan jedhu asirratti akkuma agartan active status kan jedhu kanarratti click gochuudhaan show when you are active kan jedhu kana irraa balleessitu jechuudha. Isa kana turn off gochuudhaan kun akkuma agartan lamaanuu ni badu. Sana booda asirrattis oduma online fayyadamaa jirtanii garuu hide online hide gochuudhaan akka online jiraachuun keessan hin baramne gochuu dandeessu jechuudha. Sadaffaa irratti immoo namoonni Facebook keessan irratti viidiyoo automaatikii taphachiisaatii akkasumas immoo daataa keessan garmalee isin jalaa nyaachaa jiru asirratti furmaata argachuu dandeessu jechuudha. Facebook keessan banuudhaan sarara sadii kana tuqxu. Sanii booda asii gadee scroll gochuun settings and privacy kan jedhu jalatti isa settings jedhu filattu. Sana booda akkuma agartan preference kan jedhu kana jalatti media kan jedhu kana irratti click gootu jechuudha. Akkuma agartan iddoo kanarratti data saverii ibsuu qabdu. Kunis Facebook keessan akka data isin jalaa hin nyaanne garmalee godha. Autoplay kan jedhu kana irrattis on mobile data wifi kan jedhu kun ifee jira. Namoonni wifi fayyadamtan on wifi on kan jedhu kanarra godhachuu dandeessu. Akkasumas immoo namoonni immoo sirma akkasiin taphachiisne yoo barbaadan never autoplay videos kan jedhu irra godhachuu dandeessu. Fakkeenyaaf amma on wifi only kan jedhu kanarra titik yoo gootan yommuu wifi fayyadamtan automatically video banee isin taphachiisa jechuudha. Never autoplay videos kan jedhu kanarratti immoo tik yoo gootan yeroo dataas wifi fayyadamtan isiniif fidu jechuudha. Isa kanarratti sirreeffachuu ni dandeessu.
irratti kan isiniif qabadhe immoo tiipii baay'ee barbaachisaa kan ta'edha. Feesbuukii akkaawuntii keessan yoo balleessuu barbaadan akkasumas illee balleessuu dhiistan immoo di'aaktiveet gochuu yoo barbaadan bifa kamiin akka gochuu dandeessan isinitti agarsiisa. Jalqaba feesbuukii keessan bantu, sana booda bakka sarara sadii kana tuquudhaan asii gadee scroll gochuun isa settings and privacy kan jedhu irra galtu. Sana booda settings kan jedhu irra galuudhaan akkuma agartan asii gadee personal and account information kan jedhu kana jira, isarra tuqtu. Booda account ownership and control kan jedhu kun jira, isa irra tuqtu. Vision and deletion kan jedhu kana isinii fida, isarratti click gochuudhaan bifa lamaan isinii fida. Deactivate gochuu dandeessu akkasumas immoo delete gochuu dandeessu. Deactivate jechuun guyyoota 14-15 feesbuukiin keessan akka bade fakkeessitanii sana booda deebistanii argachuu dandeessu jechuudha. Delete account jedhu irratti immoo filattan account keessan guutumaan guutuutti delete gochuudhaan feesbuukii account keessan isiniif balleessa jechuudha. Isa delete godhu kana isinitti agarsiisuu ni danda'a. Sana booda continue to account deletion jedhu kana irratti click gootu. Sana booda isa kana filadhaa isiniin jedha. Isa kana irratti filachuudhaan continue to account deletion jedhu filattu. Akkuma agartan permanently delete account jedhee jira. Wantoota kana itti guutuu dandeessu. Sana booda iddoo kana dhufuudhaan delete account jedhu filachuudhaan account keessan delete gochuu dandeessu jechuudha. Akkasumas account keessan immoo deactivate gochuu dandeessu yeroo gabaabaadhaaf akkasumas yeroo dheeraadhaaf akka Facebook account keessan balleessuu barbaadan sana booda deebistanii argachuu akka dandeessanidha jechuudha. Kuni password keessan itti galchuudhaan deactivate gochuu dandeessu. Sun kan laallu feesbuukii keessan irratti daqiiqaatti informationii haaraa argachuu barbaaddu yoo ta'e wantoota garaagaraa sarara sadii kana tuquudhaan asii gadee scroll gootu fuuldura kanatti isinii fiduu danda'a. Warra fuulduratti isinii fiduu dideef immoo simoor kan jedhu filachuudhaan asii gadee scroll gochuun recent and favorite kan jedhu kana irratti click gootu jechuudha. Asirratti wantoota amma gallakkifaman yeroo yerootti kan isin dhaqqabsiisudha jechuudha. Recent yeroo dhiyootti kan gallakkifaman poostiiwwan garaagaraa informationii garaagaraa irraa argachuuf yoo barbaadan iddoo kana irratti argachuu ni dandeessu. Kun akkuma agartan iddoo kana irratti just now jedha, waan amma gallakkifamedha jechuudha. Asii gadee scroll gochaati akkuma normal Facebook keessatti ilaaluu dandeessu. Iddoo kana irratti 5 minutes jedha. Akkuma agartan 5 minutes jechuun yeroo dhiyootti kan gallakkifamedha jechuudha. Isaan kana ilaaluudhaan informationii haaraa yeroo yerootti argachuu ni dandeessu jechuudha. Itti aansuun kan ilaallu Facebook friendii keessan yookaan immoo friendota Facebook irratti argamu namni biraa akka ilaalle barbaaddu yoo ta'e kana gochuudhaan namni biraa akka ilaalle gochuu dandeessu. Settings and privacy kan jedhu kana jalatti settings kan jedhu irratti filattu. Saniin booda erga bifa kanaan isinii fidee booda scroll gochuudhaan audience and visibility kan jedhu kana jalatti how people find and contact you kan jedhu kana filattu. Saniin booda asirratti optionota isinii fida. Isa kana keessaa kan filattanis who can see your friend list kan jedhu isa lammaffaa irratti argamu kana. Saniin booda erga bifa kanaan isinii fideen booda akkuma agartan iddoo kana irratti friends list kan jedhu who can see your friend list kan jedhu asirratti ni argama. Public yoo gootan namni hundi ilaaluu danda'a jechuudha. Akkasumas immoo friends yoo gootan immoo namoota friend keessan ta'antu ilaaluu danda'a. Kana malees isa asirratti simoor jechuudhaan only mirra yoo gootan isin qofatu ilaaluu danda'a jechuudha. Friendota Facebook irratti qabdan namni biraa akka ilaalle akkasin jalaan barre yoo barbaaddu ta'e bifa kana fayyadamuudhaan friendii Facebook keessanii hide gochuu dandeessu jechuudha. Tole gaan dhumarratti immoo akkamitti Facebook irraa viidiyoo tokko akkamitti save gochuu akka dandeenyu isinitti agarsiisa. Jalqaba Facebook keessan bantu, sana booda viidiyoowwan barbaadan irra galuudhaan viidiyoo ilaalaa jirtan tokko buusuu barbaaddu yoo ta'e viidiyoo sana irraa akkuma agartan sarara tuqaa sadii kun asii ni jira. Isa irratti click gootu. Saniin booda optionii isin dhufu keessaa isa copy link jedhu kana filattu. Saniin booda akkuma agartan link copy dha. Saniin booda ba'uudhaan application nan biraa isin barbaachisa. Save status videos kan jedhu kanas Play Store irraa argachuu ni dandeessu. Isa kanarra galuudhaan application kanarra galuudhaan
xiqqoo load gochuun isinii fida. Akkuma agartan pilaatfoormiiwwan garaagaraarraa viidiyoo garaagaraa buufachuu dandeessu. Iddoo kanarratti aan Facebook jedhu kanarratti dhufuudhaan isarratti kilik gootu. Sana booda paste link bakka jedhu kanarratti dhufuudhaan linkii amma copy gootan san iddoo kanarratti paste gootu jechuudha. San booda optionota iddoo kana jiran keessaa isa download jedhu filattu. Getting download linkidha. Xiqqoo load gochuudhaan akkuma agartan download starter jedheetoo advertisement yoo isinitti dhufe balleessuu dandeessu. Kunoo akkuma agartan iddoo kanarratti download manageriin viidiyoo ammaa sana download gochaa jira jechuudha. Kunoo akkuma agartan bifa kanaan kana gochuudhaan salphumatti viidiyoo Facebook irraa buusuu dandeenya jechuudha. Tole gaan qophiin kun akka isin barsiisu abdii guutuun qaba. Subscribe gochuun viidiyoo teekinooloojii fi appilikeeshinii bilbila keessan irratti haala salphaa ta'een itti fayyadamtan isiniif hojjedha. Maatii ta'a akka isin naqqabuufis mallattoo bilbilaa sana on godha. Amma qophii biraan wal agarruutti nagaatti.